keessaa tokko jechuudha. ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትላንትና በስፋት አይተናል። ከዚያ ደግሞ ለክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ምን ሁኔታዎች እንደሚያስፈልጉ ትላንት አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መለኪያዎችን ነው የምንማረው። የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መለኪያዎች። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መለኪያ አሉት። የራሱን አፈጻጸም አለው። የሚለካበት የሚመዘንበት ነገር አለው። ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለው ለይተን ለማወቅ መለኪያ አለው ማለት ነው። ጉያራ መተዱሬ ሰፈርቱ ናሙሰ ጋሪ ክርስቲያኑማት በረነ ይቻላል። ሰፈርቱ ቀባ መዳሊ ቀባ ኒ መዳለማኒ ሰፈረማ ስሪ ደሞ ስሪ ሚቲ ሀሊ አዴምሳ ኢሳ አካሚኒ ራዊን ኢሳሁ ማል ፈካታ ዋን ጀዱ ኢቲን ይላለማ ጀቻለ። ከማንኛውም ክርስቲያን የሚጠበቀው መልካም ስራ፣ መልካምነቱ ደግሞ የሚመዘነው ወይም የሚለካው በዓለማዊ ሚዛን አይደለም። ይሄ መታወቅ አለበት ማለት ነው። በዓለማዊ ሚዛን አይደለም የኛ ስነ ምግባር የሚለካው። ትላንትና አንዳንድ ልጆች ጥያቄ ሲጠይቁ ነበረ። አንድ ሰው ዓለማዊም ቢሆን ጥሩ ስራ ሊሰራ ይችላል፣ መንፈሳዊ የሆነ ሰውም ጥሩ ስራ ሊሰራ ይችላል። የሁለቱ ልዩነቱ ምንድነው? ብልጫ እንዴት ይታያል? የሚል ጥያቄ ተጠይቆ ነበረ ትላንትና። በሚቀጥለው የትምህርት ክፍለ ጊዜ ውስጥ ይመለሳል በሚል ነበር ያሳለፍነው ማለት ነው። ክርስቲያኒ ቶኮ ዋን ጋሪን ይወጀታ ሆጂ ጋሪን ይወጀታ ናሙሰ ጋሪን ይቀባታ። ናምኒ ክርስቲያንን ታኒ ቶኮስ ሆጂ ጋሪን ይወጀታ ናሙሰ ጋሪን ይቀባታ። አዳዱማን ሳን ለማኒ ማሊዳ ከንጀዱ ኩኒ ሞ ከን ቤከሙ ሰፈርቱ ናሙሰ ጋሪ ክርስቲያኑማቲን ይጀቻለ። ሰፈርቱ ቀባ መዳሊ ቀባ አካታ ኢቲን ስሪ ደሞ ስሪ ሚቲ ካንረቱን ጅረሙ እንጅሩ ከንጀዱ መዳሊ ቀባ ዋን ta'eef jechaadha. ክርስቲያኒ ኩምዩ ሆጂ ጋሪን ይወጀታ. hojiin gaarii isaa immoo waan ittiin safaramu yookiin waan ittiin madaalamu qaba jechaadha. Madaalliin isaa kun immoo naamusa namni kiristaana hin taane hojjetu saniinii miti jechaadha. Yookiin namni kiristaana hin taane tokkos hojii gaarii hojjetuu danda'a. Garuu akkaataan inni ittiin hojjete sunii fi madaalli inni ittiin hojjete suni, safartuun inni ittiin hojjete suni kiristaana tokkoof madaallii ta'uu hin danda'u jechaadha. አንድ ክርስቲያን የራሱ የሆነ መንፈሳዊ ሚዛን አለው። ይሄን መርሳት የለብንም። የራሱ ሚዛን አለው። ይመዘናል፣ ይሰፈራል፣ ይለካል። ትክክል ነው ወይስ አይደለም፣ ምን ያህል ሄዷል፣ ምን ይቀረዋል የሚለው ማለት ነው። ክርስቲያኒ ቶኮ ዋን ኢቲን መዳለሙ ከን መታው ፊ ደንደይ ቀባ መዳላ መታው ፊ ደንደይ ሰፈርቱ መታው ፊ ደንደይ ni qaba jechaadha akka ክርስቲያኑማatti። እነዚህ ነው ዛሬ የምናየው። አራ ሰፈርቱወን ክርስቲያኒ ቶኮ ኢቲን መዳለሙ ሰነ ይላል jechaadha። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ሕግ ነው ወይም ሕገ እግዚአብሔር የምንለው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሕግ ሚዛን ነው። የእግዚአብሔር ሕግ መለኪያ ነው። የእግዚአብሔር ሕግ የሚባለው ሰዎች እንዲያደርጉት ያዘዘበትንና እንዳያደርጉት ደግሞ የከለከለበትን ነው። እግዚአብሔር ይሄንን አድርጉ፣ ይሄን አድርጉ፣ ይሄን አድርጉ ብሎናል። ደግሞ በሌላ ቦታ ይሄን አታድርጉ፣ ይሄን አታድርጉ፣ ይሄን አታድርጉ ብሎናል። ይሄ የእግዚአብሔር ሕግ ነው። እንደ አጥርና እንደ ድንበር ያለ ሲሆን እንደ አጥር እንደ ድንበር ያለ ነው። እንዳይጥሱት እንዳያፈርሱት እግዚአብሔር የወሰነው ማለት ነው። በቅዱሳን አባቶቻችን በኩል ነው ይሄ ሕግ ለሰዎች የተላለፈው ማለት ነው። ይሄ ትእዛዝ
ለሰዎች የተላለፈው በቅዱሳን አባቶቻችን አማካኝነት ነው። መዳሊን ኩኒ መዳሊኒ ዮኪን ሰፈርቱኒ ittiin mana waaqaa keessatti naamusa gaariin keenya ittiin madaalamu hin jira. Nam tokko gaarii waan ta'eef qofa namni kun gaariidhaan jennu gaarummaa isaa sana maaliin madaallaa? Sagalee waaqayyootiin. Sagaleen waaqayyoo kuni kanan raawwatin kana raawwadhu kan jedhu ni qaba. Waan hin raawwatin jedhame san hin raawwatu jechaadha. Madaallii kanaan deema kiristaanni tokko. Waan raawwadhu jedhame sana ni raawwata. Kana madaallii kan jedhamu sun. Amma namni tokko ani kiristaana utuu jedhu kan waaqayyoon kanan raawwatin jedheen san raawwatee yoo mul'ate kiristaanummaan isaa gaafii keessa jira. Maaltu kiristaana ta'e? Maal isaatiin kiristaana ta'e? Nama jechisiisa jechaadha. Karaan birootiin waaqayyoon kana raawwadhu kan jedhu tokko otoo hin raawwatin yoo mul'ate. Kan waaqayyoon kana raawwadhu jedheen tokko namni sun immoo otoo kiristaana ofiin jedhu otoo ani nama naamusa qabuudha ofiin jedhu kan waaqayyoon hin raawwatin jedhe san raawwatee yoo mul'ate namni kun kiristaanaa miti jechaadha. Namni kun mudoo qabaa rakkina qabaa jechaadha. Maaliif kan rakkina qaba jennu safartuu sana yookiin miizana sana bakka hin buune jechaadha. Miizana san madaala saniin madaallameet salphatee argame jechaadha. Madaala kana kan ol kaa'e waaqayyoodha. Madaala waaqayyoon ol kaa'e sanirra koreet salphatee mul'ate jechaadha. Madaala sana kaasuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf madaalli waaqayyoon nuuf teechise inni maal jedhu? Inni kana raawwatin yookiin kana raawwadhu jedhu kuni nu safara jechaadha madaala keenya. Yookiin immoo akka keellaa wayiisanii, akka dallaa wayiiti, akka daangaa wayiiti. Daangaan wayii ni jira kanan ce'in yookiin ce'i kan jedhudha jechaadha. Daangaa hin ce'in jedhamne sana ce'uun sirrii miti. Daangaa ce'i jedhamne san irra immoo hin ce'u jennee duubatti deebi'uun sirrii miti jechaadha. Kana kan naamusa gaariidhaaf kan madaala ta'u, safartuu kan ta'u jechuudha. Egaa madaala waan inni ol kaa'e kana, daangaa waan inni ol kaa'e kana, dimbara waaqni inni ol kaa'e kana ilmi namaa kan waaqayyo jedhe sana akka raawwachuu danda'u. Seerri kun karaa eenyutiin kan nu bira ga'e yoo jenne karaa abboota keenya qulqullootaatiin jechaadha. Ajajni waaqayyoo kun kan nu bira gahe naamusni keenya bareeduu akka danda'uuf kan nu bira gahe karaa eenyutiin? Karaa qulqullootaatiin jechaadha. አንድ ክርስቲያን የሰራው ስራ በራሱም ሆነ በሌሎች ሰዎች ዘንድ ማለት ነው መልካም መሆኑን አለመሆኑን መመዘን የሚገባው ከእግዚአብሔር ሕግ አንጻር ነው። ከእግዚአብሔር ሕግ አኳያ ነው። በደንብ አስተውሉ። ጥሩ ስራ መስራቱን ወይም አለመስራቱን አሁን አንዳንድ ሰዎች መጥተው አንተ ጥሩ ስራ ሰራህ፣ አንተ ጥሩ ሰው ነህ፣ አንተ ጎበዝ ሰው ነህ ካሉት ይሄ ትክክለኛ ሚዛን አይደለም። ሰዎች ስለሚወዱትም አንተ ጥሩ ሰው ነህ ሊሉት ይችላሉ። የሚጠሉት ሰዎች ደግሞ አንተ ልክ አይደለህም ሊሉት ይችላሉ። ትክክለኛ ስራንም ሰርቶ እያለ አንተ እኮ ልክ አይደለህም ይሉታል አንዳንዶች። ለምንድን ነው የሚሉት? ስለሚጠሉት። የሚወዱት ሰዎች ደግሞ ሰውየው የተሳሳተ ስራም ራሱ አንተ ልክ ነህ ይሉታል። ስለዚህ ሚዛኑ ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ዋን tokko badha namni tokko kiristaanni tokko hojii hojjetu tokko ofiinis of madaaluu hin danda'u. ማሊፍ kan of ራሱን ማረም አይችልም። አሁን ራሱን የሚያርምና ለራሱ ውጤት የሚሰጥ ተማሪ አለ? የለም። መምህር ያስፈልገዋል። የሚያርመው ያስፈልገዋል። የሚያስተካክለው ያስፈልገዋል። የሚመዝነው ያስፈልገዋል። ፈተና የሚያቀርብለት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ራሱን በራሱ እኔ ልክ ነኝ የሚል ሰው ልክ አይደለም ማለት ነው። namni tokko kiristaanni tokko ofii isaatiin ofiin madaalu, ofii isaatiin yookiin namni kan biroo isan madaalu. Madaalli ofii isaatiif ofiif kennuu fi namni kan biroo isaaf kennu sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif kan sirrii ta'uu dhiisuu danda'u? Kiristaanni tokko kan gaarummaa isaa madaalu eenyu wal bira qabeeti? Sagalee waaqayyootiin wal bira hin jiraayi. Gaarummaan kiyya, naamusni kiyya akka waaqayyoon jedhutti
sirriidha moo sirrii miti? Anumti sirriidha moo sirrii miti? Akkamitti? Akka Waaqayyootitti, akka seera Waaqayyootitti, akka waan seera Waaqayyoon naaf teechisee kanaatti yoon of madaaluu ani sirriidha moo sirrii miti jedhee of gaafachuu qaba malee namni tokko hoosin jaalate badiirras yoo jiraattan ati gaariidha siin jechuu danda'a. Namni kan ofii keetiif yoo of madaaltu ofiif hin cabsitu, yoo ofiif cabsite immoo hin xiqqeessitu. Ofii keetii cabsata kee hin xiqqeessitu. Ofii keetiif ani gaariidha jetta malee ani nama hamaadha hin jettu yoo of madaalta ta'e jechaadha. Kanaafuu madaalliin keenya sagalee Waaqayyoo jechaadha. ከቃል እግዚአብሔር አንጻር ነው ሰው መገምገም ያለበት ትክክለኛ መሆን አለመሆኑ። ራሱን መመዘን ያለበት ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ ነው። ሰገሌ Waaqayyootiin of laaluu qaba malee namaan yookiin ofiisaatiin miti jechaadha. የፈጸመውን ተግባር አድርግ ብሎ ካዘዘው ውስጥ ተመልከቱ። ካዘዘው ውስጥ ከሆነና አታድርግ ካለው ብሎ እግዚአብሔር ከከለከለው ውስጥ ከሌለ ስራው ያማረና የተወደደ ሰው ነው ማለት ነው። እየገባችሁ ነው? አንድ ሰው እግዚአብሔር አታድርግ ያለውን ነገር ካላደረገ፣ እግዚአብሔር አድርግ ያለውን ነገር ካደረገ ይሄ ሰው ስራው ያማረለት ሰው ነው። የተመዘነውን በእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው። ነምቶኮ isa Waaqayyoon kana raawwatin jedheen san osoo hin raawwatin hoo mul'ate. Isa Waaqayyoon kana raawwadhu jedheen san yoo raawwatee mul'ate. Namni kuni hojiin isaa hundi kan bareedee fiidha. Naamusni isaatis naamusa gaariidha jechaadha. Madaalliin isaatis sirriidha. Eenyu wajjin wal bira qabee waan of laaleef sagalee Waaqayyootiin wal bira qabee waan of laaleef. እንግዲህ የጽሁፍ ሕግ ከተሰጠበት ከኦሪት ዘመን ጀምሮ ስናይ ክርስቲያን ስነ ምግባር መመዘኛዎች አሉት። በተለይ የጽሁፍ ሕጎች ከተሰጡበት ጊዜ ጀምሮ። ከዚያ በፊት የልቦና ሕግ ነበረ። የልቦና ሕግ ማለት እግዚአብሔር በህሊናችን ውስጥ ያስቀመጠው መልካም ነገር ማለት ነው። ሴሪ በሬፈማ አቦሚን በሬፈማ መዳሊን በሬፈማ ilma namaatiif utuu hin taa'in madaalliin barreeffamaa kun Museerraan jalqabe. Museerraa jalqabee utuu nuuf hin taa'inii madaallii barreeffamaa kan jennuun seera barreeffamaa kan jennuun seera Ooriitii yookiin seera Museetii fi seera Wangeelati. Jarri kun lamaan utuu hin taa'in ilmi namaa laphee isaa keessatti kan Waaqayyoon kana hojjedhu kana hin hojjetin jedhee teechiseef ni jira jechaadha. Kanaafuu utuu kana keessa seera barreeffamaa kana bira hin gahin dura kiristaanni kumu namni ani nama Waaqati ofiin jedhu tokko eessa jala ture jechaadha. Laphee isaa keessa Waaqayyoon gaarummaa ol kaa'eef sanitti fayyadamee jiraata ture jechaadha. በዚያ ከኦሪት በፊት በሕገ ልቡና ዘመን እግዚአብሔር ባስቀመጠልን መልካም ነገር ልባችን ውስጥ ባስቀመጠልን መልካም ነገር ስንመራ ቆይተናል። እሱ ራሱ አንድ መመሪያ ነው። ይሄም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ራስን አነጻጽሮ ልክ ነኝ ልክ አይደለሁም፣ ትክክለኛ መንገድ ላይ ነኝ ወይስ አይደለሁም የሚለውን ራሱን መገምገም ሰው ይችላል ማለት ነው። ከናፉ ክርስቲያኒ tokko dursa seera lapheetiin of madaalaa ture. Sana booda seerri Musee dhufe. Sana booda yeroo amma keessa jiru kan ammoo seerri Wangeelaa nuuf dhufe. Seerota kanneen hunda ittiin jiraachaa turre jirra jechaadha. Kana madaallii jechuun kanaan to'atamaa turre jechaadha. አንድ ክርስቲያን ምግባሩ ያማረ ነው የምንለው ከሕገ እግዚአብሔር አኳያ ነው። ከሕገ እግዚአብሔር አኳያ ስንል ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ከሕገ ኦሪትና ከሕገ ወንጌል ጋር ተስማምቶ እስከተገኘ ድረስ ነው። ተስማምቶ እስከተገኘ ድረስ ብቻ ነው። ከሕገ ኦሪት ማለት ከአስርቱ ትእዛዛትን ፈጽሞ በሕገ ወንጌል ደግሞ 6ቱን የወንጌል ሕጎች ፈጽሞ
የተገኘ ሰው ነው ትክክለኛ አቋም ትክክለኛ መንገድ ላይ ነው የሚባለው። ይሄ ከነዚህ ውስጥ ግን አንዱን ካልፈጸመ ይሄ ሰው ችግር አለበት ማለት ነው። ስነ ምግባሩ ትክክለኛ ሚዛን ላይ የተቀመጠና የተመዘነ የተለካ ትክክለኛ ነው ተብሎ ሚዛን ያለፈ አይደለም ማለት ነው። ክርስቲያኒቱ እኮ ናሙስኒ isaa sirriidha kan jennu madaalliin ittiin naamusni nama kana sirriidha jennee madaaluu dandeenyu seerota lamaaniin ilaalama nuti. Seerota lamaanii yeroo jennu seerota Musee kurnan yookiin abboommiiwwan kurnan, lammaffaa hoo seerota wangeelaa jahaan isa kanaan wal bira qabna jechaadha. Isa kanaan wal bira qabnee kan ilaallu santu nama sana sirriidha yookaan namni sun madaallii san darbuu dhabuu isaatiin immoo sirrii miti jennaan jechaadha. የእግዚአብሔር ወይም የክርስቶስ ቤተሰብ ሆኖ እያለ ስራው ግን ከአባቱ ከእግዚአብሔር ሕግ ጋር ካልማ ቤተሰብነቱ ወይም ክርስቲያንነቱ ራሱ ያጠራጥራል ማለት ነው። አንድ ሰው አሁን ማንም ሰው አንድ ሰው አንተ የማን ልጅ ነህ ሲባል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል። አንቺ የማን ልጅ ነሽ ስትባል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ትላለች። አዎ ልጅ ናት፣ አዎ ልጅ ነው። ግን አባቱ እግዚአብሔር አባቷ እግዚአብሔር ሕግ አስቀምጦላቸዋል ለልጆቹ። የኔ ልጆች በዚህ ሕግ መመራት አለባቸው ብለዋል እግዚአብሔር። ከዚያ ያንን የአባታቸውን ሕግ የማያከብሩ ከሆነ ልጅነት ቤተሰብነት አላቸው ማለት ነው? የላቸውም። ያጠራጥራል ማለት ነው። አማራ ጌሰኒ namni tokko biyya lafaarra yeroo jiraatu ani abbaan koo waaqayyoodha jedha. Waaqayyoon abbaa kootii jedha. Dhiirris dubartiinis yookiin shamarris dhiirris jechaadha. Waaqayyoon nuti abbaa keenya jennuun sun immoo seera nuuf ol kaa'ee jira. Daangaa nuuf ol kaa'ee jira. Kanan darbinaayi, kana hojjedhaayi, kanan hojjetinaa nuun jedhee jira jechaadha. Isa waaqayyoon nuun jedhe sana waaqayyoon abbaa keenya waan ta'eef nus abbaa keenya waan jenneeniif waan jennuuniif innis abbaa keenya ta'uu waan nuuf ragaasiseef waan nuuf mirkaneesseef amma abbummaa isaa jala yoo jiraanne abboommi inni nuuf ol kaa'e seera inni nuuf ol kaa'e daangaa inni nuuf ol kaa'e sana hin raawwannu yoo ta'e nuti rakkina qabna jechaadha. Mudoo qabnaa jechaadha. Kanaafuu abboommii waaqayyoo seeraa waaqayyoon nuuf ol kaa'e sana raawwachuu danda'uu qabna. Yoo raawwachuu dadhabne hoo ilma ta'uun keenya iyyuu mamaadha. Ilma ta'uun keenya yookiin waaqayyoon abbaa kootii jennee afaan guuttannee dubbachuun nama shakkisiisaa jechaadha። እንግዲህ ይሄንን ምሳሌ ማየቱ የበለጠ ግልጽ ያደርገዋል። እስቲ አንድ በዓለማዊ ህይወታችን እንኳን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። አንድ ልጅ አባቱ የሚያዘውን ሰምቶ የከለከለውንም ትቶ የፈቀደለትን ብቻ እያደረገ ከኖረ አባቱ ደስ ይለዋል። ወይም አንዲት ልጅ አባቷ የሚያዛትን ሰምታ የከለከላትን ትታ የፈቀደላትን ብቻ እያደረገች ከኖረች አባቷ ደስ ይለዋል። ልጁ በአባቱ ዘንድ የተወደደና የተመሰገነ ልጅ ይሆናል። ወይም ልጅቷ በአባቷ ዘንድ የተወደደች የተመሰገነች ትሆናለች። ይሄ ጥሩ ምሳሌ ምናልባት በግልጽ እንዲገባችሁ ፈልጌ ነው። fakkeenya tokko isiniif kennuu barbaade. Ilmi tokko wanta abbaan isaa isa ajaju dhagahee wanta abbaan isaa isa dhorke sanas fudhatee wanta abbaan isaa isa dhorke sanis dhiisee hubadhaa. Kan abbaan isa ajaju fudhatee kan abbaan isa dhorke dhiisee isa abbaan isaa eeyyameef qofa raawwachuudhaan yoo jiraate abbaan isaa itti gammada mucaa sanatti. Mucayyoon takka
isa abbaan ishee ajaju fudhattee isa abbaan ishee dhorke sana dhiistee waan isheedhaaf eeyyamame qofa raawwachaa yoo jiraatte abbaan ishee itti gammada. Egaa mucaan sunis yookaan mucayyoon sunis abboota isaaniitiin kan jaalataman ta'u. Abboonni isaanii yeroo hundumaa isaan galateeffatu. ተቃራኒው ደግሞ ነው። በተቃራኒው አታድርግ ሲለው እያደረገ አድርግ ሲለው ደግሞ እምቢ ማለት ከጀመረ በአባቱ ዘንድ የተጠላ የተረገመ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። አባንሳ ዋን ራወቲን ጀዴን ዮ ኢኒገሩ ራወቴ አባንሳ ዋን ከነራወዱ ጀዴን ሰነሞ ኢዮ እምቢ ጀዴ yoo abbaa isaatirratti kaka'e ilmoon akkasii suni haadhaaf abbaadhaan kan abaarramee fi kan jibbame ta'a jechaadha. በተለይ ተመክሮ ካልተመለሰ አባቱ ራሱ ምን ሊለው ይችላል? ይሄን ልጄ አይደለም ብሎ ከቤት ያባረዋል ማለት ነው። ከኔ ቁጥጥር ውጪ ነው ብሎ አቦቲን ጋራንጃ ባተኑ ingorsu ilmiko nafa sirratu amala gaarii nafa horatu intalliko nafa sirratu amala gaarii nafa horatu jedhanii ingorsu. Gorsa sana ijoolleen dhagahanii yoo deebi'uu baatan garuu abbaan suni ilmoo koo miti ati jedhaan manarraallee mana jireenyaa keessaallee ari'utuu danda'a jechaadha. ari'uu danda'a. እግዚአብሔርም አባታችን ስለሆነ እንደዚሁ በሰጠን ትእዛዝና ሕግ መሰረት እንድንመላለስና እንድናስደስተው ይፈልጋል። ምክንያቱም አባታችን ነው እግዚአብሔር። ተመልከቱ waaqayyonis akkuma kinoo fakkeenya olitti amma ilaalle kanatti abbaa keenya waan ta'eef abboommii isaa, ajaja isaa, seera isaa akka raawwannu akka ittiin deddeebinu ni barbaada. isa kanaanis akka isa gammachiisnu ni barbaada። ከዚያስ በሕጉ መሰረት የሚሄድ ልጅ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ይሆናል። በሕጉ መሰረት ስለሄደ ilmi seera waaqayyo sanaan deemus waaqayyo abbaasaa fuulduratti jaallatamaa ta'a jechaadha። አመፀኛና የማይታዘዝ ልጅ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ይመክረዋል፣ ያስመክረዋል። ይመክረዋል ስንል በተለያዩ መንገዶች እግዚአብሔር ይመክራል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በበሽታ እየቀጣን ሊመክረን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በማሳጣት ሁሉን ነገር አሳጥቶ ደግሞ እየመከረን አገሰኒ ዋቀዮኒ ዮ ቶኮ ንጉርሳ ከራ ኢቲን ንጉርሱ ካለቲወን ገረገራ ቀባ ዋቀዮን ከራ ቀባ karaa ittiin nu gorsu keessa fakkeenyaaf nu dhukkubaan irraa akka gorfamnu akka barannu taasisuu danda'a. Waa hunda nu dhoowwate immoo harki keenya qullaatti yeroo hafu kanaanis nu gorfachuu nu sirreeffachuu ni barbaada waaqayyoon jechaadha. Waan hundumtuu kan waaqayyoon nuuf raawwatu nu barsiisuudhaaf jechaadha, ittiin nu barsiisuudhaaf። እንግዲህ አንድ ሰው ይሄን አይቶ ከተማረ በእግዚአብሔር ይወደዳል፣ ይመረቃል፣ ይባረካል። namni kuni carraa kennameef kanaan yoo deebi'ee waaqayyoon ni jaallatama, waaqayyoon isa ni fayyisaa jechaadha። እምቢተኛ ከሆነ ግን ያ ሰው ምንድን ነው የሚሆነው? ከቤቱ ከርስቱ ከመንግስቱ ያባረዋል እግዚአብሔር። ልክ እንደዛ ምድራዊው አባት ማለት ነው። ilmoon saasuni yookiin intalli saasuni waaqayyo fuulduratti iyyoo hin ajajamu, waan gaarii irratti hin argamu, hojii gaarii hojjedhuun barbaadu, sirumaayyuu namoonni hojii gaarii naan jedhan kun nagoyyumsaa jiru jedhee kallattii garagaraatti yoo deeme ilmoon suni mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jechaadha. Amma karaan biraatiin nuti jiruu fi jireenya keenya keessatti waaqayyoo gammachiisuudhaaf yookiin mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf wanti nu barbaachisu maalidha yoo jenne abbaa keenya waaqayyoof ajajamuudha.
ajajamne yoo ta'e hoo nutis mootummaa Waaqayyoo keessaa ari'atamna jechaadha. Har'asii lafa kanarratti waan gaariin nuuf hin ta'u. Dhugumaa gaarii yaadna. Dhugumaa waan gaarii argachuu barbaanna. Gaariitu nama jibba malee gaarii hin jibbanii jedha uummanni keenya. Kanaafuu gaarii ittiin Waaqayyoo hawwinu yookiin Waaqni keenya waan kana naaf godha abdii koodha wantan harka Waaqayyoo irraa eeggadhu ni jira. Kanaafiyyuu hangan isaa argadhutti anoo Waaqayyoo irraa ija koon kaasuu jennee abdiidhaan Waaqayyo keenya eeggataa jirra jechaadha. Amma wanti sun nuuf ta'uudhaaf garuu wanti nurraa eeggamu ni jira. Innis Waaqayyoon akka ilmoo isaatti akka deddeebinu barbaada. Nutis ilmoo sirrii gaarii taanee deddeebinu nurraa eeggama jechaadha. ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያን በእግዚአብሔር ሕግ ሲመዘን ዋጋ ቢስ እንዳይሆን በደንብ አስበው። ዋጋ ቢስ እንዳይሆን ወይም ደግሞ ተመዝኖ ቀሎ እንዳይገኝ ቀላል ሆኖ እንዳይገኝ ስራዎቹን ሁሉ በእግዚአብሔር ሕግና በኦሪት በወንጌል ሕግ ምን ይላል ብሎ እየተጠነቀቀ ራሱን እየለካ እየመዘነ መስራት ነው ያለበት ማለት ነው። ጋን namni tokko yookiin kiristaanni tokko akka seera Waaqayyoo sanitti seera Waaqayyoo saniin of madaalee of safaree wal bira qabee yeroo deemu yoo akka seera Waaqayyootti deemuu dadhabee salphatee mul'ata jechaadha. Salphatee mul'ata. Seera Waaqayyoo kan jennu seera abboommii kurnaan seerota Waaqayyoo isaa wangeela irra jiran jahaan kana kanaan of bira wal bira qabee yoo of ilaalu wanti hojjetuu qabu suni isa sanaan kan madaalame ta'uu qaba jechaadha. Akkasitti deeman jira moo hin jiru? Yoo akkasitti deemuu baate garasitti of deebisuu qaba. Waaqayyos isaan gammachiisuu danda'uu qaba jechaadha. Waaqayyos isaan gammachiisuu qaba። እንግዲህ ስራው እግዚአብሔርን ደስ ካሰኘ ሰዎችንም ደስ ያሰኛል ማለት ነው። አንድ ሰው ጥሩ ስራ ሰርቶ እግዚአብሔርን ካስደሰተ እግዚአብሔር ተደሰተ ማለት ሰዎች ተደሰቱ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ደስ ያለው ነገር ሰዎችንም ያስደስታቸዋል ማለት ነው። namni tokko abboommii Waaqayyoo sana yookiin seera Waaqayyoo sana bira qabee hojii gaarii yookiin naamusa gaarii isaa yoo mul'isa ta'e yookiin nama gaarii amala gaarii naamusa gaarii kiristaanummaa isaa seera Waaqayyoo kanaan wal bira qabee ilaalee Waaqayyo gammachiiseera yoo ta'e namas gammachiisuun isaan oolu. Namas hin gammachiisa. Waaqayyo gammade jechuun Waaqayyo nuuf gammade. Waaqayyo nutti gammade jechuun namni nuuf gammade namni nuuf kan hojii keenya gaarummaa keenyatti gammade jechuudha። እንግዲህ ደስ የማይላቸውም ሰዎች እንኳን ቢኖሩ ማለት ነው በህይወታችን እነሱን ለማስደሰት ሲባል እግዚአብሔርን ሕግ መጣስ አይገባም። አዎ አንዳንድ ሰዎች ሃይማኖትን ባይኖራቸው የግድ እነሱን ደስ ለማሰኘት የእግዚአብሔርን ሕግ አንጥስም ሰው ደስ ይበለው ብዬ ወይም ሰው ደስ ይበለው ብለን እግዚአብሔርን ማስከፋት የለብንም። ያው ሰው ደስ ቢለው ባይለው እግዚአብሔርን ደስ ይበለው እንጂ እግዚአብሔር በእኛ ይደሰት እንጂ እግዚአብሔር ልጆቼ ይበለን እንጂ እግዚአብሔር ከፍ ያድርገን እንጂ ሰው ቢያወርደን ምንም አይደል። ዋናው ነገር ከእግዚአብሔር አይጥፋ። ዋናው ነገር ከእግዚአብሔር ልብ አንጥፋ። በእግዚአብሔር ልብ እንታሰብ። እግዚአብሔር ከፍ ያድርገን። እግዚአብሔር ከፍ ባደረገን ዘመን ሰዎች ዝቅ ቢያደርጉን ምንም ችግር የለውም። የሚጎልብን ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር ዝቅ አያድርገን። ግን እግዚአብሔር አይከፋብን። እግዚአብሔር ይደሰትብን በስራችን እና ሰው ለማስደሰት ሲባል እግዚአብሔርን ሕግ መጣስ አይገባም ያልነውም ለዚህ ነው። ያው አንዳንድ ሰው አይ በቃ እነሱን ደስ ይበላቸው እንጂ ችግር የለውም የእግዚአብሔር ቃል ቢፈጸምም ባይፈጸምም እያለ ለመመሳሰል የሚሞክር ስለሚኖር ማለት ነው። በእግዚአብሔር ሕግ ላይ መደራደር አያስፈልግም። የእግዚአብሔር ሕግ ሕግ ነው። ከስጋዊ ሕግ ይበልጣል። ከሰው ሕግ ይበልጣል። ከኛ ኑሮ ይበልጣል። ከሁሉም ነገራችን ይበልጣልና የእግዚአብሔርን ማስቀደም ተገቢ ነው ማለት ነው። ኤጋን
Abboommii Waaqayyoo eeguun barbaachisaadha. Abboommii Waaqayyoo nama gammachiisuudhaaf jennee abboommii Waaqayyoo diigna yoo ta'e nuuf hin tolu. Dhumni keenya hin tolu jechaadha. Wanti nuuf mishaa ta'u wanti nuuf tolu yoo jiraate nama gammachiisuudhaaf jecha seera Waaqayyoo diiguu osoo hin taane nama Waaqayyo gammachiisuudhaaf jecha namni illee yoo nutti mufate homaa rakkoo hin qabu. Nuti Waaqayyo gammachiisu. Yoo Waaqayyo nutti gammadee namoonnis nutti gammadu. Yoo Waaqayyo nu jaallate namoonnis nu jaallatu. Dursa Waaqayyo biraa nutti hin irratin. Kan namaa yoo irrates homaa rakkoo hin qabu. Kan namaa hamma namaatiin ni dhufa. Kan sodaatamuu qabu Waaqayyoodha waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu amala gaarummaan keenya madaalliinsaa namoota osoo hin taane Waaqayyoodhaan seera Waaqayyootiin ta'uu qaba jechaadha. ሌላው የህሊና ወይም የአእምሮ ህግ ነው። ቀደም ብለናል። እንደውም ይሄ የተጻፈውን አስቀደምን እንጂ መጀመሪያም ራሱ ማየት የነበረብን ያንን ነው። የህሊና ወይም የአእምሮ ህግ ወይም ህገ ልቦና የምንለው ሰው በተፈጥሮ ክፉና ደጉን የሚለይበት ህሊና ወይም አእምሮ ከእግዚአብሔር ተሰጥቶታል። ይሄን አትጠራጠሩ። አንድ ሰው ክፉ ነገርን ምንድነው ክፉን ደጉን የሚለይበት ያውቃል። ሰው አንድ ሰው ኃጢአት ሲሰራ ኃጢአት እንደሆነ ያውቃል እኮ። ሳላውቅ ሰራው የሚሉ አንዳንድ ጊዜ በእውነት የሚገርሙ ናቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔር እኮ አስተዋይ ልቦና ሰጥቶናል። ክፉን ደጉን ህሊናችን እኮ መጀመሪያ ይጠይቀናል። ለምን ትሰራለህ እንደዚህ ይለናል። እኛ ነን እንጂ ከህሊናችን እየተደበቀን ራሳችንን እየዋሸን ያልተፈቀደውን እንደተፈቀደ እየቆጠርን እግዚአብሔርን የምንበድለው እንጂ እግዚአብሔርማ ክፉንና ደጉን የምንለይበት አእምሮ ሰጥቶናል። አእምሮ የሚባል ነገር አለ። ህሊና የሚባል ነገር አለ። ከእግዚአብሔር ነው የተሰጠን ይሄ። እጋን እኒ ለመፋ ይሰለመፋ ረጅራ ማይላላ ጀራ መዳሊን ይሰለመፋኒ ሴረ ለጴቲ ዮኪን ለጴ ኬኛ ኬሰ ሰሙ ኬኛ ኬሰ ሴሪ ዋቃኒ ጅራ kan waraqaa irratti hin barreeffamin garuu sammuu keenya keessatti kan barreeffamee jiru jechaadha. Seerri Waaqayyoo kuni faayidaan isaa maalinni waan gaarii fi haraa adda baafannee kan ittiin beeknudha jechaadha. Maqaan isaa sammuu jedhama, laphee jedhama. Yaraaf gaarii adda baafachuu kan ittiin dandeenyu. Kana kan hin qabne bineensota. Bineensonni isa kana hin qabani yaaduu hin danda'ani. Yaraaf gaarii adda baafachuu hin danda'ani. Waanumatti dhufan raawwatu. Namni namummaa isaa dhabee bineensa yoo ta'e, namni waaqa fakkaachuu isaa dhiisee hubadha. Waaqni of fakkeessee isa uumee utuu jiru lakki ati sirriin nan uumne akki ati itti na uumte na hir'istee jirta an of guutuun danda'uun qabaa jedhee namni ofuma isaatiin deema yoo ta'e fi abboommii Waaqayyoo seera Waaqayyoo diigee yookiin maddiitti qarqaratti dhiise yoo darbee namni kun sammuu sirrii hin qabu jechaadha. Sammuun isaa tuqamaadha jechaadha. Kanaafuu adeemsi keenya yeroo hundumaa namni sammuu isaa keessatti yaraaf gaarii addaan baasee kan ittiin beeku sammuun Waaqayyo irraa kennameefii jira jechaadha. Hunduma keenya kunuuf kennamee jira. Akka adda baafan. Namni kamiyyuu yaraa yeroo hojjetu yaraa ta'uusaa beekamu sammuun isaa itti madursa. Sammuun isaa itti madursa. እንዴ አሁን በፍርድ ቤት እኮ ስትሄዱ ዳኞች ሲፈርዱ ማለት ነው የህሊና ዳኝነት የሚባል አለ። የህሊና ማለት በህሊናው አስቦ በውሸት ተከሶ ይሆን ወይስ እውነት ይኖረው ይሆን እያሉ ራሳቸውን ይጠይቃሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሐሰት መስካሪዎች ስላሉ ያው በገንዘብ እየተገዙ የሚመሰክሩ ሰዎች ስላሉ ህሊና የሚባል ከዚህ አልፎ ጥያቄ የሚያቀርብ ዳኛ አለ ማለት ነው። ህሊና ራሱ ዳኛ ነው። እንደውም ህሊና የመጀመሪያ ደረጃ ዳኛ ነው። egaan an fakkeenyaaf gara mana murtii yeroo deemnu namoonni sobaan himatamuu danda'u. Namoonni sobaan maqaan hin taane kennamuufii danda'a. Yakkamtoota jedhamuu danda'u. Kanaafuu dursaa abbaan seeraa sammuu isaa keessatti of gaafata jechaadha. Dhugumaa laataa jedhee himanni kuni kan irratti dhiyaate namni kun raawwateeti moo sobaani laata, ragaan kuni kan sobaati moo kan dhugaati laata jedhee dhiyeessa cimaa fi of gaafata. Dursa utuu murtiin kennin of gaafata jechaadha. Maaliif kan of gaafatu?
namoonni tokko sobaan ragaa ba'uuf bitamanii kan dhiyaatan jiran waan ta'eef ragaa baatu ragaa sobaa kan ta'an ni jiru. Akkasumas immoo dhuga baatonni immoo ni jiru. Dhuga baatotaa fi ragaa baatota jenneeti lamatti kan qoodnu. Ragaa baatu jechuun sobaanis ragaa ba'uu kan danda'u. Dhuga baatu jechuun immoo kan dhugaa qofa dubbatu jechaadha. Fakkeenyaaf namni Waaqayyoo dhuga baatudha. Namni addunyaa kanaa immoo ragaa baatudha. Maaliif kan akkana jennu? Ragaa baatuun sobas dhugaas wal makeet ittiin waan fedhaasaa argachuudhaaf qofa yookiin qarshii ittiin argachuudhaaf qofa kan hojjeta waan ta'eef namoonni tokko sobaan ragaa bahu akka hojii isaaniitti fudhatanii jiru waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu sammuu keenya keessa wanta ol kaawwame ni jira. Gaarii jirran jiramoo gaariirra hin jiru waan jedhu akka of gaafannu ni jira jechaadha. Kanaafiyyuu seera laphee yeroo jennu maal jechuu keenya? Laphee keenya keessa Waaqayyoon isa nuuf ol kaa'ee jechuudha jechaadha. Isa nuuf ol kaa'ee jechuudha. እንግዲህ በህሊና ውስጥ ወይም በአእምሮ አውጥቶ አውርዶ የሚፈጽመው ህሊና ህግ ይባላል ማለት ነው። sammuma keenya keessatti gaariif yaraa ittiin baafne kun gaariidha kun immoo yaraadha jennee kan ittiin of bulchuu dandeenyu seerri ni jira jechaadha. seerri ni jira sammuu namaa keessa kan jira. እግዚአብሔር ሕጉን በጽሑፍ ከመስጠቱ በፊት የነበሩ ሰዎች ለምሳሌ እና አብርሃም ይመሩበት ነበር እኮ በዚህ የህሊና ህግ። abboonni keenya seeronni barreeffamaa utuu hin dhufini isa kanaan hoogganamaa turanii jiru. Dhugaa kan ta'e dhugaa, soba kan ta'e soba sammuu isaanii keessa jira. Keewwata akkasii, boqonnaa akkasii, lakkoofsa akkasii, muraa akkasii hin jedhanu ittiin fayyadamaa turan jechaadha abboonni keenya. Sammuu isaanii keessa kan jiru. Nus sammuu keenya keessas jira. Beekatii of dhokanna malee jechaadha. Hamaa hojjechuudhaaf of dhokannee hojjenna. Namni na argimu na nagarree jenna malee Waaqni na argimu na nagarree hin jennu yeroo baay'ee nuti. Rakkoon keenya isa cimaa kanaadha. ያው በዚህ መሰረት ያው ፈጣሪያቸውን ደስ አሰኝተዋል። እንግዲህ በህሊና ህግ ሰውንም ሳይበድሉ እግዚአብሔርንም ሳያሳዝኑ መልካም ስራን የሰሩ ብዙ የቀደሙ አባቶቻችንና እናቶቻችን አሉ። ይሄ አይረሳም። ቱነመሲ ሙፈቺሲን ዋቀዮ ሲሙፈቺሲን nama fuuldurattis Waaqayyo fuuldurattis mudoo tokko malee kan jiraatan abboonni fi hawwan keenya ni jiru bara dabarsine keessa jechaadha. እና በዚህ ስራቸው ተጠቅመውበታል እንጂ አልተጎዱም። ይሄንን መርሳት የለብንም ማለት ነው። hojii adeemsa isaanii kanaan fayyadamaniiru malee miidhamne isaan. ለምሳሌ ሄኖክ፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ሳራ፣ ይስሐቅ፣ ርብቃ፣ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ እነዚህን የመሳሰሉ ቅዱሳን አባቶቻችን በታሪክ ውስጥ እነዚህን እናገኛለን። በሕገ ልቡና የነበሩ አባቶች እናቶች ናቸው እነዚህ። abboonni kunneen bara seera laphee keessa kan turan ሄኖክ፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ሳራ፣ ይስሐቅ፣ ርብቃ፣ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ kanneen kana fakkaatan. abboonni kunneen bara seera laphee keessa wanti barreeffamutu hin jiraatin Waaqayyoon isa laphee isaanii keessa ol kaa'eef qofa dhugaa sana qabatanii ittiin jiraataa turaniiru jechaadha. Nu keessas jira har'as kunis nu keessa jira. kan barreeffame immoo ija keenya fuuldura jira. nuti garuu maaltu akka ija keenya nu dawweesse hin beeknu jechaadha. yaa Waaqayyoon karaa keenya nuuf asirreessu muduu biyya lafaa irratti nurra jiru kana nurraa kaasu መልካም ስራን የሚሰራ ሰው በዚህ ምድርን በሰውም ዘንድ በወዲያኛውም ዓለም በመንግስተ ሰማያት ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን በማወቅ ነው እነሱም በመልካም ስራ በህሊናቸው ውስጥ ከተጻፈላቸው ሕግ ሲመሩ የነበሩት። egaa biyya lafaarra yeroo jiraannus borus immoo duunee lubbuun keenya gara Waaqayyoo deemte waan gaarii arganna jedhaniitiin seera lapheesaniinis Waaqayyoon kana jaalataa Waaqayyoon kana jibbaa jedhanii ittiin jiraataa turan. nus akkasiin akka jiraannu Waaqayyoon nu gargaaru በህሊናችን የሚመላለሰውን ሀሳብ በመመርመር ነው። እንግዲህ ያው መልካም መስሎ የታየንንም ባየነው ቁጥር ያው ከእግዚአብሔር ሕግ ጋር አጣምረን መዝነን ማየት ነው። ዋን ጋሪስ ኑት ፈካተለ ያራ ወጀቻውቱ ጅሩ ዮ ጋሪ ኑት ፈካት ማሊን ኦፍ መዳሉ ቀምነ ሰገሌ Waaqayyotin ኦፍ መዳሉ በርባጭሳዳ ይቻል። ከዚያስ የተስማማ ሆኖ ካገኘነው ብንሰራው እንጠቀምበታለን። yoo sagalee Waaqayyo waliin nuuf deemata ittiin hojjennee ittiin fayyadamuu dandeenya. እና እዚህ ላይ መጠንቀቅ የሚገባው ስጋችንን ደስ የሚያሰኝ ሀሳብ መልካም የሆነ የህሊና ህግ ነው ብለን እንዳናስተናግደው ልንጠነቀቅ እንዳንሳሳት
foon kiyya waan na gammachiiseef ana har'aa waan naaf ta'eef maal galchi guyyaa boruu eessa akka seenuun beekaa maal akkan ta'uun beekaa jennee akkan dogoggorre Waaqayyoo kadhachuu qabna jechaadha. Maaliifii yaadna akkasii sun yaada dogoggorsiisati, nama dogoggorsiisa. Boru maal akkan ta'uun beekaa handu'ee achi dhaqee argee dhufee jira jedha tokko. Ani har'a kanan barbaadu hoo naa guute, garaan koo hoo guute, sammuun koo yoo gammade, yoon sagaagalee yoon akkam fe'e ta'e maalan rakkadhe boru waanan ta'uun beekaa, bakka seenuun beekaa, bakka galuun beekaa jedha. Gowwaadha namni akkanaa jechaadha. Egaan namni akkanaa kun sammuusaallee of ganee jira jechaadha. Nama sammuusaa ganeedha. Nama ganee miti, Waaqa qofa ganee miti, sammuusaallee nama ganeedha jechaadha. Nama akkanaa ta'uun barbaachisaa miti jechaadha. እንግዲህ የስጋ ፈቃድ ነው። የስጋ ፈቃድ የሚቃወመው ደግሞ የእግዚአብሔር ሕግ አለ። ስጋችን ሁሌ ድሎት ይፈልጋል፣ ሁሉ ነገር ተስማምቶ እንዲኖር ይፈልጋል። ስነ ምግባር ኖረን አልኖረን ለስጋችን ግድ አይሰጠውም። ፎን ኬኛ ፊ የሮ ሁንዱማ ዋን ጋሪ ሆጀኔስ ሆጀቹ ባኔስ አጉቱፍ ማሌ ፎን ኬኛ ታቶሉ ማሌ ባየስ ኢማን ቀቡ ደንታን ቀቡ ፎን ነማ ይቻላል lubbuu namaati kan gaaffii hunda qabdu jechaadha. Maafan Waaqa koo waliin hin jiraanne kan jettu ለምን እግዚአብሔር ጋር አልስማማም ብሎ ሰው ካሰበ እንግዲህ ያው በተለይ የህሊና ህግ የምንለው በሌላ አነጋገር አንድ ሰው ጉቦ ሲበላ፣ ሚስቱ ካልሆነች ሴት ጋር ሲማግጥ፣ ሲያመነዝር፣ በፍርድ ሲያዳላ፣ የሰው ገንዘብ ሲሰርቅ፣ ተመሳሳይ ተግባራትን ሲፈጽም ከውስጡ ወይም ከህሊናው ተው የሚለው ልክ አይደለህም ተሳስተሃል እያለ የሚናገረው ህሊና ህግ ይባላል። ይሄንን ነው እየተማርን ያለነው። አማ ሴራ ሳሙ ሴራ ለጴ ካንጀኑ ኩኒ ማል ጀቹudha yookiin namni tokko kan of keessaa qaba kan jennu maal jechuudha. Namni tokko seera Waaqayyoo wajjiniin walii galee yoo jiraachuu baate, wadhaa yoo jiraachuu baate, karaan biraatiin immoo namni tokko matta'aa yookiin gubboo yoo nyaate, akkasumas immoo dubartii haadha manaasaa haadha warraasaa hin taane waliin yoo sagaagale, yeroo sagaagalu, akkasumas immoo yommuu murtii dabsu, yommuu dhugaa haalu, maallaqa namaa yeroo hatu, waan isarraan eegamne yeroo raawwatu, namni kuni lakki ate sirrii miti eenyummaa isaan jedhu yoon qabaanne, sammuu akkana isaan jedhu yoon qabaanne, ate sirrii miti ate dogoggorteerta jedhee sammuu isatti himu yoon qabaanne kun rakkisaadha. Sammuu akkasii yoo qabaate garuu seerri Waaqaa sammuusaa keessa jira jechaadha። ይሄ ነው እንግዲህ እና ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያን ውስጡን ህሊናውን እያዳመጠ መልካም የሆነውን ስራ በቤተሰቡ፣ በስራ ቦታ፣ በማህበራዊ ህይወት፣ በማህበረሰቡ መካከል ሁሉ ለመስራት ይቻላል ማለት ነው። ይችላል ማለት እና ቢሳሳት ራሱ ንስሐ እየገባ በቀረው ጊዜ ደግሞ መልካም ስራ ለመስራት መነሳሳት ይችላል፣ ይገባዋል። ተገቢ ነው ይሄን ማድረግ። ከዚህ ጋራ ከአባት ከአያት ከቅድመ አያት እና ከሽማግሌዎች በቃል የተላለፈለት መልካም ህግ ወይም ትእዛዝ ካለ እንደተለመደው ከእግዚአብሔር ህግ ጋራ መስማማቱን አረጋግጦ ሊተገብረው ይገባል። እኔ አባቴ፣ እናቴ፣ አያቴ፣ ቅድመ አያቴ ያወረሱኝ ሃይማኖት እንዲህ ይላል፣ ይመክረኛል፣ እኔ ሃይማኖቴን አልጥስም፣ እኔ እግዚአብሔርን አልክድም እያለ የሚመላለስ ሰው ጥሩ ሰው ነው። ይሄ ነው ስነ ምግባር የሚባለው። ጋ akka walii galaatti barumsa keenya har'aa yeroo golobnu yookaan walii galaa barumsa keenya yeroo ilaallu kiristaanni tokko sammuu isaatis dhaggeeffachuu qaba, keessa isaas dhaggeeffachuu qaba. Hojii gaariirra hin jira moo yaraarra hin jira, haalli jireenya koo maal fakkaataa jedhee yoo dogongorillee gaabbii galuudhaan of sirreessu. San booda hoo abboota koo barreeffamaanis ta'uu baatu abboota koo abboota koo yookiin abbaa koo, akaakayyuu koo, akaakilee koo, abaabilee koo irraa kanan dhaaleen Waaqayyoon kana jaallataa, kana jibbaa jedhee adda baafatee Waaqayyo waliin wal ta'ee jiraachuu danda'uu qaba jechaadha. Barumsa keenya irraa kana fakkaataa. Isa dhufu irratti immoo barumsa kan biraa seerota Waaqayyo isa kurnan ni ilaalla jechaadha. Naamusa gaarii kiristaanummaa keenya bifa akkasiitiin madaaluu qabna. Madaalliidha har'a kan ilaalle jechaadha. Madaallii keessaa waan tokko ilaallee jirra.
ዋቀዩን ሁንደኬኝን ኤቢስ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርከን። የተማርነውን ትምህርት ደግሞ በልቦናችን ላይ ይጻፍልን። አምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። አሁን ትምህርታችንን ጨርሰናል። የነገ ሰዎች ይበለን።